السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تكو درجرتونا كيسني الحمد لله. بسم الله أرغدكم بالبلك أبيركتكم بالدينة تنقلنا نركابتي بالدينة تولشارة بالدينة هدولشينو لقا كشينا اندرا. بسم الله داني بديت نقا ما شاء الله نانا بالدينة مالينياتن أكاسي كلام مكان لا إيه تقول ما لا أسبي زبري بكم جزاء بزيد سامتي يكسروا أبا ماتي وارد لما لا وقت أنت نابل كده አሁን ብቻ አራት ነው አምስት ነው ስንት ነው? ሶስት አምሳ ትልቁሳ ትልቁ አራት አምሳ ሶስት ሀያ ነው። አጂብኛ ነው አጂብ ሶስት ሀያ ነው። የለም አይ ሳይዝ ዋው ነው ላርግልሽ ሶስት ሳይሳንሽ ሶስት ሰላሳ ውሰድ ስንት አንድ ነው ዑመር ዘይት ስንት ነው? ዑመር ዘይት ስንት ነው? ዑመር ዘይት 1100 akkuma argaa jirtan kuwa suuqii jira. Meeshaan tokko akkuma safaraatti gatii garaagarummaan qabu markaatoodha. Tokko iyyuu safara wayya amma appiliin safara 320 garuu saayiziin xiqqoo wal caalaa xiqqooma wayii karakkaruuni dirqama keenya gatii teelaa jirrisi 350 dhanii otoo nama tokkotiin karakkaru akkasuma gatii isaatti dheebitaa garuu 20 qannasiifadheen jira. Zayitiin Umar immoo safaraayis 1100 ajiibbiidha jechuudha. Asiis immoo 1100 ba'aa dabalachuu malee faayidaan qabu. Akkasiisa bakka suuqii immoo hin kaasne naan mijoofne jechuudha. Gabaanis danuu warafaan danuu gatii ta'e jennaan. Akkasikaa kana fakkaata. Ulamayaan keenya nu waliin turaa viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa. Laayikii godhaa. Please laayikii godhaa inshallah. Yoo isin laayikii na jajjabeessitanii anillee viidiyoo yerootti maaliyyuu haa ta'u viidiyoo inshallah isiniifanii gagadhiisaa. Keessatti wanti mana keessaa namatti tole jechuudha. Nuun jaalladha waan mana keessaa namni hojjetu ilaalu. Akkasii gaamma akkuma argitanuu gara manaa deebi'eetiin jira. Inshallah biddeenallee waliin tolchina. Asbeezaa binnee dhufnellee mee asbeezaa akkamiif birrii meeqaan akka bitame walumaan kan ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaa. Laayikii gochuus immoo hin dagatinaa. Bismillah. Harka tokkoon bilbila qabee harka tokkoon biddeenatti naqadinaan harkaa batee biddeena tolchaarraa biddeena haa tolchinu dhagaa kushiinaan jira. Bismillah. Hintaane miti naqaan goo harka tokkoon bilbila qabee na fakkaata kaalaa mee maal fakkaata irra jirtu nagaa keessanii gaa hundumti keessanuu akka nagaa taatan abdiin qaba inshallah. Kasuma dah biddenas waliin haa tolchinu. Egaa akkuma argaa jirtan asbeezaa nu binnee dhufne kana fakkaata. Mee ilaalaa asbeezaa kana asbeezaa birrii 3,000 ilaalaa. Asbeezaa birrii 3,000 laa ilaaha illallah Muhammad Rasul. Jireenyi qaaleem yaa ilaahi jireenyi qaaleem amma akka kanatti yaa obboleewwan koo akka kanatti mee jireenya qaalii kana dandeessanii biyya galtanii jiraattu. Jireenyi Itoophiyaan qabsiisuu jireenyi qaala'ee ilaalaa mee asbeezaa kana birrii 300 birrii 300 moo 300 jedhama kun ajaa'iba mitiire laa ilaaha illallah. Maal jamaa akkamitti jiraatama jireenya isa qaalii kanatti eessatti galtu siniin galinaa jireenyi qaala'eeraa ilaa kunoonu akka kanatti bitannee jiraatarra laa. Si yoo galtan immoo isinitti immoo dabalee qaalaa
jireenyi qaaleera. Astaghfirullah alazim ifa mana godhaan isa akka kanaatti asumayyuu hin jaalladhu namoota akka kana jedhanu jechuudha. Ofii akkas jedhu garuu ofii jiraatii immoo bitanii numa jiraatu. Hundaaf alhamdulillahi rabbil alamin eeyyan dhugaadhaas beezaan kun birrii 3,200 wahii. Garuu waan kara birrii 5,000 wayiitti kanan bitee dhufe sakaan kaan as keessa galchine malee dhiifama. Akkasii ajaa'iba jedha namni wallahi ana ajaa'iba wamaayyuu maaliif akkuma yerootiin akkuma baraatiin hadhaaf kaleessi tokko miti. Amma fakkeenyaaf durilaa akkan nufeen jechuudha zayitii isa baaliitirii 5 sana birrii 300 200 wayiin bitaan ture. Amma garuu birrii 1,100 wayii ta'e. Akkuma argitan osiin biddeenni koonni kaameeraa qabaa. Itti naqee akka kanaan daddabee uraa godhatee jira. Nattiin kolfina gaafwan kaameeraa qabu qabaa hojii hojjechuun koo yeroo jalqabaaf gatii ta'ee fi akkasii namaan mijaa'u jechuudha. Akkasa yeroo duwwaatti kanaaf akkas ta'ee biddeenni isiniin jedha. Egaa akkas jedhama jechuudha. Jireenyi qaaleelaa amma saamunaan iskaayin sun yeroo dhufu birrii 10 immoo 12 tureeyyuu amma garuu birrii 60. Markaatoodhaa birrii 60 suuqii safaraati birrii 65. Saamunaa iskaayin kun lama walirra jiru argaa jirtan sun yeroo birrii 10 12 15 bitataa turre amma yeroo 60 bitamaa ture jechuudha. Rizqiin sirra rabbi namaa dabarsee inuma nyaatamti wallahi inuma jiraatama jechuudha. Namni jireenyi qaala'ee ilaammi kun akkas ta'e sun akkas ta'e isa kana haasaa namaa sammuu keessanitti hin fudhatinaa. Hin sodaatinaas yoo dhuguma jecha namaa dhageessanii sodaattanii dhugaa akkuma jedhame sana akkuma sodaattan sana isinitti ta'uu danda'a gaafa biyya galtan. Bakka jireenyi qaala'e miti haqaala'uka. Rizqiin koo qaala'insa jireenya keessaa miti. Rizqiin keenya harka rabbiiti. Siluma nuu katabameera akka fakkitti nu jiraan. Dirqama rizqitti sana gahuudhaaf ta'amnaa hin hojjetannaa inuma jiraanna. Waa tokko jireenya keenya keessa qaala'insi jireenyaa hin galu jechuudha. Xiqqoo wanti biyya keenyaa wanti inni nama jibbisiisu maa inni namatu waliif amanamaa miti. Namni gadi ol deebisti malee wanti siin waa wayii toltee kayrii namaa gammaddu wayiin jiru. Kana malee wanti ammas immoo seerri hin jiru. Haqni hin jiru. Haqni rabbummaan hin jiru. Seerri hin jiru. Tasuma biyya keenya keessa seerri hin jiru. Namni seeraa hin hojjedha haqaan hin hojjedha rabbummaafan kana ta'a jedhu abadan jiraachuu hin danda'u. Kana nama jibbisiisa malee qaala'insa jireenyaaf maaliif iyyuu inuma jiraatamaa kana sammuu keessan keessa hin godhinaa. Akkasii akkuma argaa jirtanuu shaampoo sanaa shaampoof koondishinarii baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha. Yeroo biyya arabaatii guurtanii galinaa waan akkanaa ta'a expaayirdii ta'a analaa looshinii shaampoo wantoota baay'ee expaayirdii na jalaa ta'an akka waan biyya hin jirree guuree dhufe kunoola amma shaampoof koondishinarii sanaa birrii 300 nan bite birrii 150 Kana yoo bicate ji'a tokko nagaa jechuudha namicha fayyadama gatii ta'e jennaan. Akkasii waa tokko iyyuu hin sodaatinaa qaala'insa jireenyaa maaloo maarreessa namni jedhee nama sodaachisu hin sodaatinaa bakka yeroo eenyuun firrisa ta'e rumsa ta'e akkas isiniin jedhu isin akkamitti jiraataattan isin jedhaanii agaboo bulaartanii jedhaanii misaa morbaata dhiistanii bulaattan sababaa qaala'insa jireenyaatiin jedhaa gaafadhaa. Isuma ofii akka barbaade biyya isaa keessatti jiraatu tokko namoota biyyarraa bahan keessatti shamarran biyya arabaa dhugaadha. Namni waa baay'ee isiniin jedhaa jecha namaa keessan keessa galchitanii qaala'insa jireenyaa sodaattanii wanti isin biyya ormaatti dhimee umurii keessan fixaa giidoo keessan fixanuuf hin jiru. Taabbadhaa walirra kaahadhaa waan hojjettan kaayyoof karoora keessan kaayyoo keessan irratti karoora baafadhaatii hojjetadhaa nagaan biyya keessan galaa. Jireenyi biyya ofiiti jireenyi duniyaa maasilas gabaabduudha. Hamma yoomitti kushiina arabaa keessatti giidoon keessaniif umriin keessan dhumti. Akkasii yoo jecha namaa sammuu keessa fudhannee waa tokko sodaanne rabbiin akka nu sodaanne sana nuuf godha. Wallaahi garuu yoo rabbitti tawakkallee haasaaf jechaaf gocha namaa sammuu keessa fudhachuu dhiisnee jenne inuma jiraanna rabbiin nu jiraachisa abdii isaatiin jechuudha. Nutu abdii keenya rabbirraa gadi buusee giidoo keenyaa fi birrii keenya irra godhe abdii keenya jechuudha. Waan hojjennuu fi waan argannu waan qabnurra keenyaan nuyi rabbirraa buusnee rabbi jiru nutti jajjabeessa yoo garuu isatti abdannee ahaa garbichi koo kun natti abdate miti jedhee akkuma nuyi itti abdannee ol sana nu taasisa jireenya keenya jechuudha.
akkasii warri dhiisarraas warri shamarranis hin sodaatinaa wallahi laa inuma dabalaa inuma qannasaa jireenyi akkuma barbaade godha jechuudha. Qaala'insi jireenyaa akkuma barbaade ta'a. Akkasii akkuma argaa jirtan haala kanaan biddeena xumureen jira. Xiqqoodha nan baay'ise biddeena ta'ugaa isa dhumarra sana immoo na jalaa citeetuun silkii qabaa bilbila qabaatuun jejjedhuun daarii dhumarra geessisnaan akkasitti na jalaa citee haala kanaan kana fakkaataa biddeenni keenya. Biddeenallee tolfannee kaaneerraa gatii asbeezaa sanallee tokkoon isinitti hima jedheenii haasaa biraatti kutee gatii bartanis dhiistanis waa tokko wanti inni isin fayyadu hin jiru. Wallaahi inuma jiraatama. Duris yeroon dhufulaa baay'ee tokko jireenyi gadi bu'aa ture. Yeroo sanas garuu qaala'ee jiruun jabaate jedhamaa ture. Yeroo amma zayitiin 1,100 yeroo sana 200 fi 300 ammas akkasuma jenna nuyi. Boris yoo inni 2,000 ga'e isa hadhaa kana dhiisnee boris akkas jenna. Ilmi namaa adii yoo ho'a argate qorra jedha. Yoo qorra argate ho'a jedha. Yoo kufe jedha. Yoo beelee jedha. Fedhiin ilma namaa hinuma guutu jechuudha. Hin galateeffannu nuyi wallaahi tasuma jechuudha. Akkasii garuu akkitti jiru alhamdulillah jireenyi qaala'ee miti maaltu nutti hir'ate maaliyyuu namni rabbitti abdatee isattuu yoomiyyuu numa jiraata jechuudha. Namni rabbiirraa abdii qabu ana hiriyootan koo hedduutu hin galin saaliyaa waan hojjetannee jireenyoo jiruun biyyaa nama sodaachisaa maaf galtaa wallaahi ergan galeellee jechuudha. Shaanxaa tokkotti dhiisee dhufee hiriyaan koo ofii qodaanatti kennattee isa sana sii fideen dhufaa ati kana naafuu dhiigalii jettee qodaa biraanatti kennattee achumaan dhiistee dhufte. Maalii sii fideen dhufan jennee anu amaanaa yeroo sana sii fidee dhufeeraati siin fidee dhufa itti achitti na dhiisistee kaatee maaliif dhiistee dhufteennaan sila natu gadi siin jedhee galii fi kanaaf gochuun mee maal walitti fida akkasii alhamdulillah biyya galees wanti hin gaabbeen jiru biyya arabaa taa'ee wanti argadhee biyya galee wanti dhabee gaabbee hin jiru jechuudha. Alhamdulillah rabbitti abdannaan rabbiin tawakkalan. Yeroon akkas jedhu namni rabbiin abdatuuf namni rabbiin tawakkalatu hin jiru jechuu osoo hin taane hundi keenya iyyuu rabbiin ni abdannaa rabbiin ni tawakkalan garuu dhibbatti ittiin goonu shakkii wahii makna tarii yoon galee birriin kona jalaa dhumtii tarii hojiin jalqabe immoo hojiin hojjedhu naa milkaa'uu dhiisuu danda'a waan akkasii tasuma hin yaadinaa. Rizqii isin amma kushiinaa arabaa yookiin biyya arabaa yookiin barahaa keessa teessanii hojjetattanii argataa jirtanuu biyya galtaniis ini argattan jechuudha akkuma akkasaatiin. Rizqiin keessan sila jiru rizqiidhuma keessan inuma jiraattu jechuudha. Fakkeenyaaf eessattuu rabbuma nama jiraachisaa jiru hin jabaates rakkates rizqiin keenya rabbirkaa birrii keessa miti jechuudha. Akkasammaa